ويسألونك عن المهيد تناكاه جتشادا نجاتي ilaalcha hawaasa keessa jiru dubartiin barattee eessa geettu jedhu san cabsitee barachuu bira tartee barsiisuu irratti argamti. Barsiisuu bira tartee ammoo kitaaba barreessitee hawaasa biraan gahuutti jirti. Mee Najaat kitaabni kee mata dureen isaa nu ilaallata jedha. Mata duree kana maalirraa moggaasuu dandeetti? Mata duree kana kan moggaasuu dandeefi jalqaba irratti mata duree hedduu soqee na dhibe. Maal akka itti moggaasu jalqaba aayaa quraanaa ta'e yaadichi ammoo bal'atee dhufe. Saayinsii of keessaa qaba, histirii of keessaa qaba. Waan heedii qofa osoo hin taane dhimmoota biraas fayyinsa naannawaa sanii wal qabatan waan qabuuf wanni waliin deemu mata dureen waan kitaaba keessa jiru diippilii guutuun guutuutti hin ibsu ka jedhuudhaaf ويسألونك عن المهيد تناكاه جتشادا kitaabni maqichi namoota hedduu mariisisee ture warra beektoota islaamaas hedduu warra kitaaba kanaan muuxannoo qabanii kan akka Ustaaz Sufiyaan fa'aa mariisisutti ture nulfaate maqaan jabaate namni wayii dhimma kenna jedhinaan jedhe dhimma kenna jedhitti moggaasinaan ammas garasuma garanuu ilaalataa deemu jira yeroo yaadu amma afaa kara kennaatti dhimma kenna gaafa jedhu wanta wayii dhimma keetii gaafa jedhan fa'aa wanti laafiinsa qaba humna hin qabu jechichi dhimma kenna gaafa jennu laafiinsa qaba eegas akkanuma godhee kara humna ka qabutti jecha jijjiiru jedhee nu ilaallata ka jedhu moggaase nu ilaallata gaafa jedhu namni kitaaba kana fuudheetiin nu ilaallata gaafa jedhu maaltu na ilaallata gaafii gaafa jedhu of keessa maaltu nu ilaallata waan jedhu of keessatti uumee dubbisee akka laaluuf eenyu mallee in ilaallata nu hundaa nu ilaallata